Tajaajila fayyaa fooyya'aa barnootaan dabaluun ga'umsa ogeeyyii fooyyessuu irratti hojjechuun hawaasa fayya buleessa horachuuf hojjetamaa jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Gumbichuutti gorsa ogeessota fayyaa irraa fudhatan hojiirra oolchuun maatiin moodela ta'an qe'ee isaanii ogeessota fayyaa godinaalee Oromiyaa irraa walitti babbahaniin daawwatameera. Adde Atnaay Zawudee fi obbo Yilmaa Tulluu qonnaan bultoota moodela aanichaa yoo ta'an gorsa ogeeyyii irraa arganneen jireenya keenya irratti jijjiirama fideera jedhu. Nu tamaarsanii akkanatti sadaatiin akkanatti jireenya akkanatti nuun jedhanii nus itti jenneetu waan aqimii keenyaatiin itti fufaatuma jirra. Baay'ee kan duraanitiin baay'ee gargar jirra, baay'ee dasnu hidhee jirraan duraan. Shinti beetirraa, kushiinaarraa horiidhaan gargar bahu, barriin horiitiif kan namaa gargar bahu, jireenyi horiitiif jireenyi namaa gargar bahu irra kan ka'e yaa'u isaan jedhamu walitti maatillee deemu. Warri xeenaa nu biraan dhabamne, gizee tokkollee nu biraan dhabamne, akkaataa amma mana fincaanii isinitti tanan argisiise kanallee isaanumatu nu faana ta'eeti jechuudha. Mana jireenyatillee isaanuma nu faana ta'ee jechuudha. Mana nyaatatillee amma mana nyaataa bakkee amma argitan kushiina kan isaantu nu faana ta'eeti jechuudha. Barumsa isaanirraa fudhatameeni amma cidaatiin akka argamu, balfillee boota ofii akka qabatu, horiin illee immoo yinuu karaa daandiin isaanii adda adda akka ta'u, fincaan horii immoo yinuu waan biraa bashitaa biraa akka fidu kana nu barsiisaniiti. Fincaan harreetti jira dura roota wajjiniin galla. Horiin illee nurraa fagaatu jechuudha. Baay'ee nutti dhiyaate gala. Amma isaaniin illee adda baanee karra adda goonee barumsa isaanirraa arganneen jechuudha. Haalli jireenya qonnaan bultoota beelladoota waliin akka turee fi boolla dhangala'oos qotatanii fayyadamaa akka hin turre kaasuun yeroo ammaa leenjii fi gorsa ogeeyyii irraa argataniin hojiirra oolchuun jireenya isaanii irratti jijjiirama dhufuu himti. Hojjettuun eksteeshinii fayyaa Tiziitaa Bafiqaaduu. Mana fincaanii qabaachuu irratti, mana horii fi mana namaa adda baasuu irratti akkasuma immoo boolla kosii dhangala'oo qotachuu irratti hin jiru ture yeroo duraanii jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu tarsiima mootummaan nu diriirsee nuti paakeejii eksteeshinii fayyaa 18 irratti hundaa'uudhaan paakeejiiwwan san barsiisnee qonnaan bulaan adda durummaadhaan abbaan warraa mana kana adda durummaadhaan paakeejoota 18 hunda isaanii guuttatanii nutti argisiisanii jiru jechuudha. Kanaaf adda duree dhaabbootiin kun gorsa nuti laanneef nuti argisiisne iddoo biraarrallee muuxannutti argisiisne akkaatuma jedhamaniin mana fincaanis qotatanii akkasuma mana horii mana jireenya namaa adda baasanii kushinaa isaaniitillee adda godhatanii jechuudha. Hojiiwwan gaggaarii gama fayyaan aanichatti hojjetame muuxannoo argame galtee aanaalee biraaf kan ta'udha jedhu itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Gumbichuu obbo Dagaagaa Zawudee. Waan nu bira jiru sana aanaa biraadhaaf dabarsuudha. Muuxannoo hojii keenya bu'aa bahii keessa dabarre sana immoo kan waliinii godhannee isa dhufutti immoo kan walirraa baranne ta'ee isa kana dhufutti immoo kan caalmaatti dorgomaa taanee argamuudhaaf bara kana keessatti kaayyoon kan raawwanne jechuudha. Ogeessonni fayyaa godinaalee irraa dhufuun mana maatii moodelaa daawwatan muuxannoo argatan kana akka hojiirra oolchan himu. Yaa wanti nuti waraqaa dubbannu sun qabatamaa lama lafarra jira. Gama waa'ee kwaalitii waa'ee keessumaa tajaajila fayyaa qulqullinaan kennuu waan jedhamu sana tokko waan waraqaa irratti waan baay'ee haa turre bara baay'ee dubbachaa turre amma garuu amma lafa qabataa jira amma sirriidha. Uummata bira mangee waan jedha waan guddaa tokko argee jira jechuudha. Kanaan biraa sadarkaa hawaasaatti tajaajilli fayyaa sadarkaa hawaasaa akka aanaa kanaatti jiru maaltu dha hawaasa amma tajaajilamaa jira. Hubannoo hammam qaba. Maal immoo tajaajila fayyaarraa waan paakeejii sagantaa eksteeshinii fayyaarraa fayyadamaa jira waan jedhamu san waan guddaadhaa hubachuu dandeenya jechuudha. Daawwannaa gaggeessine kanarratti dhugumaalleen lafarratti waan hedduu agarre jechuudha. Keessattuu sadarkaa maatiitiin jalqabee abbootiin maatii, haadholiin maatii qabatamaan namni dhuunfaa jechuudha. Bareeda maatii irra jalqabnee finna jennu sanii akka eegalametti waan nu agarsiisedha. Badhaadhina maatii dhugoomsuuf hojiin bal'aa hojjetamuu kan dubbatan ittaanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa bara kana inisheetiivii magariisummaa dhaabbilee fayyaa fi laaboraatoorii labsamuu himu. Dhaabbileen fayyaa keenya seensarraa jalqabanii hamma dhukkubsataan iddoo itti turuu fi yaallamuutitti keessi isaa qulqulluu, magariisa, hawwataa kan ijaaf qalbiif qaaman itti gammadan gochuudhaaf inisheetiivii magariisummaa fi qulqullina dhaabbilee fayyaa keessatti mirkaneessuu kan jedhu laawunchi gooneerra. Kenna tajaajila fayyaa keenya Oromiyaa keessatti hin fooyyessina. Hawaasni keenya nutti quufaa. Kana gochuuf immoo nu cinaa dhaabbachuu qaba. Akkuma kana duraa nu qarqaaruu qaba.